amma osoo konsertiin kun baatii darbe taate ganaa baatii dhufu baatii sadii lama sadii dura taate si galee miti ka biyya bulchaa jirullee obboleessuma kenna waan ta'eef biyyaayyuu bulchaa jirra konsertii normaal konsertii yookaan akka isin godhattanii akka itti godhatan taate rakkoo miti anis yoo dhayne maftaachin nu abbaan barbaade ka jibbaa isaa qabu dhaqeef garuu min taasiboono amma waan si aarsu kana bara nama konsertii maa godhatan wallahi jibbaa namummaa isallee qabuwan maaltu akka barbaadame guyyaa kana godhate si galee guyyaa kanarratti qabu maa barbaachiseedha waan kanarratti ittiin uummatatti adhiite ilaalcha siyaasa abbaan fedhe waan fedhe dingataa waan ta'ee miti itti yaadamee itti xiinxalamee guyyaa filatameeti akkasee yaa ittiin bareechittiin akkasii itti yaadameeti kuni warri siyaasallee siyaasarraa bilisa kun duraan dhageeffataa turre inni akka nu jibbu sirriitti hubannaan jibbine xallaan nu jibbuu isaan mootu guyyaan irraa kun ka duri kurnuu raga jibbaan inni oromoo qabu konsertii inni irratti guyyaa kanatti lakkaayee qabate kun ragaa ati konsertii teediyoo dhayxe wanni oromoo irraa dhuftullee hin jiru wanni hacalaa dhuftullee hin jiru dhugaa sitti hima wallahi oromoo irrallee homaan irriftu haca irrallee homaan irriftu garuu diina si jibbu diina guyyaa oromoon akka madaatti akka sabaatti madaaye ashaboo irratti firfirsu biyya keessatti abbichuu sodaa doktoraa sodaate dubaayitti konsertii godhataa jiru isuu wanti no lamin agaruu laa argim nabbar dhiira biyyatti maan godhatin amma abiyyi diina oromooti jettanii miti wallahi diina oromooti miti abiyyi ምንም ቢሆን ደም ነው ደም እኮ ነው ምንም ቢሆን ደም ነው yoo akka oromoon jettutti nu bulchuu didelle maal irratti muran foon irratti muran maaliif hin godhan biyyatti maan godhatin maa dubaay deem lakkaayate sirigale kanaaf nuti fiildiin kenna polotiksii miti riyaalitii lafa jiru sirritti himna jechuudha an polotika irraa bilisa abbaan feete gara feetetti hubadhu polotika irraa nuti bilisa doktoriidha nuti akka doktoraatti waan hawaasa keenyaa fa'i waan nutti mul'ate bakka dhayxan bakka irra haftan isinitti himaa jirra. Bakka dhayxan bakka irra haftan isinitti himaa. Konsertiin har'a qophaa'e kaleessa boruu kuni Oromoo hin ilaallatu gadda Oromootirratti ashaboo firfirsuudha. Ashaboo firfirsuudha. Faate fi Maammadoon Dubaay jirtan boru yoo waan gootan dhabdan banee hisaab kiilolee dhaqaatiniin xibsii nyaataa ola ana isinirraa kafala over the game. Warri tikkeettii muratte yoo jiraatte banee hisaab hidinnaa kiilolee bila inee kaflallu. Kabarri marti dagaallu hidu bilu indagina cafaraa ola kiiloletti. Allaqe. sanirraa kaafe mootu seedaliyaa abbaa giddii dhaqaatiniin ijaazaa mana ijaazaa gara wal shaka akka ulfillee garatti sinabte akka intalo haan irratti hin ganne anatu sponsora isinirraa ta'a seedaliyaa abbaa giddiitii fi kiilolee isaaba kiyyarratti deema girgirri dhiisa faaxee Maammadoo Dubaay maal abbaa keessanii barbaadan kanarra sponsora isinii ta'e kuno afaan duwwaanii miti nuti saba keenyaa gizee dubbannu gizee qabsoof dalagaani mallaqaani achi yoo dhayxellee caffarteetuma nyaattee galtee galgala taaptaaf gootami hir kiilolee dhaqii intala Oromooti ilma Oromooti hoteelli ka Oromooti nyaaddu achitti wal affeeraa oli caffari gizee achirraa baate akka boruutaan ulfoofteetiin ilmoon irratti gate hin jenne abbaa giddii bira dhaqii doksaaminii fudhu ka ulfa balleessu liqimsi galii wal shakaa buli jireenyi kanuma maal kanarra gammachuun kanuma achillee yoo dhayxe dandasaatuma hudduu raaftee galgala waan biraa dalaguudhaaf deemu. Garaa keetii qofi wal shaka waliin iftaan dalagatti deebi eega manaa baate amma warra yoona madaamin jaarsa kiyyatu du'e haadha kiyya du'e abbaa kiyya du'e nama dhukkubsate jedhee kijibee eeyyamatee jira achii kijibde eeyyamatte hafuuf Oromoon natti kaate jedhee warra rakkataa jiru jira warri akkasii sun kunoo of isinii qabe'an miskiintichi keessan hisaaba kiyyarratti deemaa taasinaanna'a ishii atti hidu
atihidu siligalemi kuro amma takadiyo kana ko ayanu amari ko peserati by the way dubbi jawar jere sun duga isniti manama mujolle ba ya wolti diana ittigamadu himti mucayon dio kana ayana amara ko peserati dai akasi chafara turte kuno daraja ra kofte el kale raya ya nenga digas kanat dufan mo yati nenya mucayotak mucayo gaf kan ada bale agartis wakati tolutara turte el kan kungutu tokko chirati namne iran mucatti gurati dubai kana dara hote hiriya rola jirti arjala rola el kan kana gutu raya el kan kana gutu amma ti guya gadda oromotin konserti tedi kana daite yo konkolatan si ajjese oromo dure jetta kuno lala masunuyu el kan gutu ni raya asli el kan ada sinan jette en gadda fit dufte sinigalemi namadi har wonni jolen kenda kongotan namadi dan bari si walla tami ya Allah lamma le wolutina kaso tami ya hundi sa heriya rola tide maga fada tagafa ayana wai sami ke salutate sirba turte tak heriya lora dera rola morora je enu kaisi rola arsi dera baga jena de mal kan daba fi sinile usmiye fa be ka farso fa dubai astaghfirullah baga ya man ni ko isin bar konserti tedi amroda ko fil kan rayane ummata mal data anje chuma jere male kuyama wolet dufe male je chuma jere male sin konserti tedi ti barqata barke raya in kufte ira chachabe garu sagandama kana amari qophete kanatti fammaste jechu barbadet fallatti nama furatina bannatachu mucattina akka doktora tokkotti dhuftee natti himatteen haa gargaaruuf haa isin gammaddaniif isinitti himne wallahi isin gammaddaniif isinitti himne garuu akka isin barumsa irraa fudhattaniif isinitti himean itti gammadee miti ijoollee baay'ee walitti dhiyaannani min aynat no barumsaa irraa fudhattaniif isinitti hime bakka malee dhaabbachuun olii gadi fiiguun gaarii miti waan jirraa isinitti hime bakka caccaben jenna laa ilaaha ummata commenti kana wallahi fin dadhabe wallahi diina namatti baay'ifta I don't know boxing raya enatti fakkan lak daraja ra qoftu Namatti guddaa kana galchina waa yaada kennatu oduun oolu. Halo. Asliye. Oye. Salam Yaada no. qabda? Halo, indeenni? Aye. Amma fara fara dubbatina jenne. Afaan dubbatina jenne bar. Na dauke da warra yoo afaan amara itti haasa'e malee meeshaan jiraan kaane jedhe. Na dhaggeeffadhu. Waan takka laal waan qomna garii takkaan gabboo dubbadhee gabboo fedhaa. Na caqasi edallee mana kiyya banadheetiin xiqqaattullee boo'ee fixadhee warra Dubaayii kana likki itti himee gabboo yaan ni beekan hordoftoonni kiyya. Laal yeroon safaataa aamina narraa kayyee yan namicha gujaartiin kofifatte. Yeroon hanjamaa yeroon safaataadha. Dhageesseema yeroon amaara teedii afroo akka nama hacaaluu ajjeesetti ilaalan akka muniiratti akka nama teedii harka isaatiin ajjeesetti ilaalan. Walumaa galatti amaarri jechuudha. Amaarri isaan tutuu ajjeese hacaaluu hundeessaa. Isaan ajjeesuu baatanis guyyaa hacaaluu hundeessan kan Oromoon xiqqaa guddaan keessaa dhiiraa dhalaan nuti akkasitti oonee boboonyu san warri yeroo san fiidiyoo san hin argin farshoon irra naqatanii
nurratti kasit dhiichisuu turan san ajjeesullee baatan guyyaa san namni nutti gammadee amaara qofa sabaa sablammii 85 ka Itoophiyaa keessa jiru keessa namni guyyaa nuti boonyu gadda keenya irratti kasit nurra bashannanee amaara qofa ka agarrin dhageeffadhaa. Teddy Afro laal konsertii Teddy Afro namni dhiigaan Oromoo ta'e maallaqa isaatiin bitatee dhaquu dhiisi. Dhugumatti Teddy Afro Dubai keessatti konsertii godhachuun tuni tuffii amaarri Oromoodhaa qabu. Tuni tokko dhageeffadhu tuffii amaarri nuuf qabu. Oromoon silaawaa beeytee waa yaaddee du'a hacaaluu booda ol godhattee yaadu takka wahuma lama callaa. Sigaltee immoo waa irraanfachuu inni nu jeesanii asli nuti dafnee waa irraanfannaa arra hacaaluu hundeessaa bahaadhee kaabaa fi kibban jenne Oromoo kutaa kudha takka ija takkaan nu laala. Ni beeyna namuutu akka Oromootti. Arra namni du'a hacaaluu irraanfatee Teddy Afrootiif tikeeta maallaqa isaatiin muratee ka'ee bakka san dhaqu nuti akka waan hacaaluu du'a hacaaluu harka keessaa qabuun laalla akka ilmaan Oromootti. Dhageessee? Keessaa nuti ijoolleen Harargeetiif ijoolleen amma gandummaa dubbachuu kiyyaa midhiifama naa godha. Nuti ijoolleen karaa Harargee kun afaan Amaaraatu hin beenu tokko tokko warra magaalaa beeka malee akka reefu asliin baanu. Isin hacaaluu hundeessaa ilma shawaati. Ilma shawaati obboleessa keenya nurraati waliin nurraati. Warri baadiyaan beenu baadiyaan Oromiyaa hundi isin nuti afaan Amaaraan beenu. Hin beenu. Isin ijoollee shawaadhaa yoo dhugumatti gartee isin hacaaluudhaa harifattan taate hacaaluun obboleessa keessan taate warri afaan Amaaraa itti fayyadamtan warri eessumaa isinii ta'u amaarri adaadaa isinii ta'u obboleessa baa fira haadha keessanii isinii ta'u eessumman keessan kana dhagartanii miti adda murattanii yoo kakartee konsertii kanarratti argamtan taate wallaahi isin dhugumatti Oromoo miti isiniin jenna nuti waan biraa isiniin godhuu hin dandeenyu dhiini Oromoo isinaa qabu. Dhuguma rabbitti dhiinni Oromoo dhiinni saba keenyaa isinaa qabu. Isinitti himnee jirra. Hin dhaqina. Dooktar Asliin ifisinii qabee jira. Kasadalee haasanillee ittiin seenu ani ka bashannanaa dhaqaa deemaa bashannanaa alaa isaa basaa irratti. Kasaaraan harratti deemtu. Warri tikeeta murattan. Warri tikeeta konsertii dhaquuf murattan. Warri madaamii teessaniin. Haadha kiyya dhukkubsate, abbaa kiyya dhukkubsate, jaarsa kiyya dhukkubsate, hiriyyaa kiyya makiinaan dha'e jettee mana madaamii baate. Amma akka itti ol deebitu saalfatte asirraa onoo jettee yoo jiraatte deemi kiiloolee dhaqi, garaa keetti nyaadhu, seedaliyaa abbaa giddii dhaqi, kun abbaan giddii as jala jira, anasirraa kafala, akka ulfi giraatti namne marfee waraannadhu, kiniina fudhadhu, jaarsa kee jaalla kee wajjin fataa jedhe. Alla ke kuno abbaan giddii as jala yeroo baay'ee ta'u isinii galcha. Ol isinii galcha. Abbaa giddii ergadhu. Kunooti. Ana erga isin. Ana isin dandayaa. Abbaa giddii dhaqoo tokko barreessi kuno. Sobaa miti. Kunooti abbaan giddii. Kana abbaan giddii. Irra jirtu. Abeet. Kunooti abbaan giddii kana warri tikeetii murattan yoo jiraattan hoteela kiilolee anatu sponsora isinirraa ta'a. Arri guyyaa bashannani bare. Konsertii bakka bashannanuu barbaada kiiloolee dhaqi hoteela Oromootti nyaata oole biyya achirraa galtee bakka konsertiitti galtee waa biraachise asii kiniina fudhu an akka fala kunooti doktorri keenya kabajamoon as jiran abbaan giddii mana keetitti dabarsi dubbadhaa waa'ee konsertii biyya keenya kanarratti abbaan giddii. Yes, beektaa guyyaa 15 dura warri qopheessanu G-Power jedhamu jarri as dhufanii na dhaban faarmaasii na dhabanii suuraa kaasanii WhatsApp irra ergan faarmaasiin kee cufaadha dhufnee si dhabnee jedhan. Achiin profaayila galee laallaan loogoo jaraatu jira kan suuraa Teddy irra jiru. Achiin abeet maa inni jedhee WhatsAppidhaan dubbisnaan akka hirmaattu nu wajjin qisqasaadhaanis waa hundaan akka nu wajjin taatu kabajaan si gaafachuudhaaf dhufnee naan jedhan rakkibboo. Akkamitti walitti deemuu dandeenya? Maaliin hirmaachuu danda'a? Ispeesiin qabu waan isaan keessatti hin jedhe. Bakka itti of arguu hin qabu. Isin wajjin kanarratti bobba'uu hin danda'u dhiifama naa godhaan jedheen. Karaan keenya karaa lama faallaadha waan ta'eef. Jedhee didee ijoolleen amma warri kutatan hin jiraatu hin jedhu numa jiru kan follaaleen dhabamu egaa laallaka nuti immoo kaameeraa qabna achi keessaa. Injira kabeetisa hojjetaa jiru jira imma akka Salamoon fa'a. Egaa keessaa silumaa gaa beekamu gaa intiniinsa.
Anamma abbaa giddii maal siin jechuu barbaadedha. Ijoolleen keenya kun istiresii qabu maaliif mana madaam kana waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 yoo xiqqaate waggaa 1 baatii 6 manaan bayan. Carraa kanatti fayyadamnee suuraa abbaa giddii fa'aa hojii kaanaa Kiyaariin fa'aa agarraa Nasrii fa'aa agarraa feemasoota kanneen wajjin wal argina Oromoo wal argina jedhee bakka lafa dhiitaa kana Oromoon ijaarta bakka sirbaa kana. Warri akkasitti yaadee guyyaa bashannanaatti koonsartii jedhee tikkeetii murate yoo jiraate wanni an jechuu barbaadu bakka koonsartii kanatti bakka jaalala itti barbaadanii bakka riskii itti barbaadan nama hundaafuu ifa gala. Kanaaf warri akkasitti yaadeetiin qophaa yoo jiraate waa meeqa sobanii waan madaamii eeyyamatanii bayaniif asumaan gizee isaan hoteela kiiloolee dhaqanii bashannana koonsartii jechuun bashannanaa isa bashannanuuf deemaniitiin bakka bishaanii san deemuu danda'anii gizee achi deeman hoteela dhufanii gizee achi deeman immootu bashannana booda waan nama barbaachisa wanti nama barbaachisuun immootu booda dalagaa isaaniitirraa qulii godha waan ta'eef maqaa kiyyaan tikkeetii dhufee tikkeetii si garsiisee koonsartii hafe nama siin jedhe marfee kenniifate ishii akkan ulfoo tikkeetii yoo si garsiisan. Tikkeetii si garsiisu qaban garuu. Maal jedha abbaa giddii mi'uuti irraa ka'e waan kana naa goota moo naan gootu waliin amannu. Awo natti bilbilina ofaa asirran argitanii. Olkaasu sitti ofiisi gaddeebisu. Kanaaf shamarri tikkeetii murattan yoo haftan hoteela kiilooleellee seedalee abbaa giddillee tikkeeta murattan dheedhan biituu abbaa giddii ol deebise. Kabriye ijoollee moniitara qabdan Fatiha abbaa giddii ol deebisa.